ishee immoo hunduma keessanii isinii haa dhukkubuun isiniin jedha isinii galee. Kanaafuu isheen ajjeestes kan keenya isheen duutes kan keenya yoo wanti sun ragaaggatame haga dhumaatti dhugaan saba'ee jechuudha. Kanaafuu haga dhumaatti nu wajjin dhabbadhaa maaliif humni keenya isin sa'aatii kanatti jechuudha. Anamma sa'aatii kanatti dhugaa waanan dubbadhe waanan dhiisullee na jalaa badee jira dhugaa rabbi maal akkan jedhu beeku bakka sa'aatii kanatti of to'achuus dadhabeera waan hin jirus dhabe bakka dhugaa rabbiin isiniin jedhaati haga dhumaatti nu wajjin dhabbadhaa. Maatiin kiyya immoo arganii akka isaan garaa kutatan akka isaan amananii gargaaraatii biyyatti nu galchaan isiniin jedha. Waan ani isin kadhadhu kanuma lola biraa hin barbaannu. Saba kamiyyuu wajjinis ta'ee ganda kamiiniyyuu haadha ta'uudhaa fi guyyaa afur qofti akka ishee hafee dooktoriin ishii beellamee da'umsi ishii gaafa guyyaa afuriitiin booddee mana yaalaa deemtee akka deessudha jechuudha. Beellamni ishii dhaqqabame haa ta'uyyuu malee durfamtee qoricha nyaachifamtee mucayyoon kun ishii garaatti baattu wajjin iyyuu lubbuun lama addunyaa kanarraa darbitee jirti. Mucayyoon kun ani da'umsa irratti jechuudha kan ishiin boqotte jedhee yaadaa ture. Haa ta'uyyuu malee akka nuti yaadnee fi akka nuti sooshaal miidiyaa irratti argine bitechuudha. Suurri mucayyoo kana hollaan irra deddeebi'aa ture. Ashamaa arika fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada. Waaqayyo immoo balaa akkanaa isinirra haa qabu dhugaa dubbachuudha fi mucayyoon kun guyyaa afuriin booddee dhala koo isinitti dadhabaa ture. Waaqayyo nagaan na hiikaa laata jettee dhala kiyya kanallee nan argaa laata jettee otoo yaadduu otoo dhiphattuu addaan hiikamuu ishiitii fi lubbuu ishiitirra hooleessiniin jedha. Namni wanta baay'ee karoorsa wanta baay'ee yaada garuu kan ittiin nama milkeessee guyyaa boruu nama argisiisuu danda'u uumaa keenya qofadha. Kanuma jenneeti yeroo baay'ee waan baay'ee otoo karoorsinu waan baay'ee jechuudha sammuu keenya dhiphisaatii hoolla akka jedhamaa jiranitti mucayyoon kun dhalattuu Wallagga ba'a. Godina naqamtee aanaa Busaaree iddoo jedhamtutti dhalattee guddattee maqaan ishiitis immoo kiristaana keessa yeroo turte keessatti kiristaana turte duraanii Mulee Taaffasaa jedhamti. Amma immoo amantii ishii jijjiirrattee jirti gara musliimatti Samiira Tasfaayee jedhamti isiniin jedha. Mucayyoon kun waggoota dheeraadhaa fi Saudi Arabiyaa keessatti hojjechaa turte waggaa 14 ol jechuudha. Maatii ishii otoo hin argin otoo gara biyyaa hin deebi'in maatii ishiillee otoo yaadanii otoo ishii dheebotanii garuu nama dhalataa jechuudha Jimmaa kan ta'e tokko wajjin wal jaalatanii filattee abbaa manaa kooti jettee gaa'ela waliin dhaabattee jirti jechuudha. Innillee mana yaalaa deddeebisaa akka ture guyyaan da'umsa ishiitii guyyaa afur qofti akka hafee beellamni akka qabame fuuldura kanatti da'umsi ishii akka ta'u dubbachaatii jira isiniin jedha. Obboloota koo akka dubbatamaa jirutti marmaraan ishiidhaaf taasifame. Mucayyoon kun ofii ishiitiin miti kan of ajjeeftee qoricha nyaachifamtee isa jedhamudha jechuudha. Amma garuu wanti shakkamaa jiru mucayyoon hin jirti jechuudha. Jimma taatee biyya abbaa manaa ishii sana akka waan ishiin qoricha laattee fi mucayyoo kana qoricha nyaachifteetti jechuudha kana saamaa jiru. Ammatti garuu wanti gargar baafamee mucayyoo kana jedhamu hin jiru isiniin jedha. Kanaafiyyuu mucayyoon kunillee ganaa qabamtee qorannoon irratti taasifama isiniin jedha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko gadda guddaatu natti dhagahame jechuudha. Maaliif lubbuu lama jechuudha kan addunyaa kanarraa darbee lubbuudhaanii mucayyoon kunillee arra boruun hiikamaa laata jettee otoo jechuudha keessa ishiititti firii dadhabbii ishii arguudhaaf otoo yaadduu kinooyi lubbuu ishii yoo addunyaa kanarraa darbuu ta'eetii jira isiniin jedha. Kun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha fi ani jechuudha qoricha harka akkamiitu dubartii ulfa guyyaa afur qofti jechuudha kan hafe da'umsa harka akkamiitu qoricha fuudhetoo itti kennee nyaachisee too'i ajjeesa. Sammuu akkamitti yaadudha namni bakka sammuu isaa gadi lakkisee bakka gidiraa malee waan qajeela waan sirrii tokko yaaduu dhiiseera jechuudha. Mucayyoon kun namni guyyaan afurti qofti jechuudha da'umsatti deemu qoricha ofiisaati nyaate too'i hindu maali barri amaan akkasii. Dhaloonni maaliif garaa walitti jabaata laata akkas dhugaa dubbachuudhaaf
yoo dhugumaan jechuudha mucayyoon kun kan nyaachistu ta'ee mucayyoon kun addunyaa kanarraa sababa mucayyoo kanaatiin boqotte ta'e dhugaa dubbachuudhaaf warri mucayyoo kanatti dhiyaatanii adaraa keessanii mucayyoo kana seera jala oolchaa isiniin jedha. Maaliif lubbuu lama kan ishiin baaftee mucaan dhalatu kunillee gana waan namoota baay'eellee jechuudha lubbuu isaa baraaruu danda'a jechuudha. Waan inni addunyaa kanaaf faayidaa inni fidee dhufu baay'eedha jechuudha. Namoota hedduudhaaf karaa ta'uutii danda'a. Kanaaf nama akkanaarratti harka ofii ol fuudhanii gocha akkasii irratti raawwachuu miti. Sammuunuma ofiittiyuu yaaduun kun waan hamaadha jechuudha. Maaliif sammuun nagaanis sammuun waan qajeelaa yaadu namni akka namaatti yaadu tokkos nama ulfa guyyaa 4 qofti da'uudhaaf akkamitti qoricha laataaf. Ana baay'ee tokko jechuudha dhugaa waaqayyo wanta jedhuu fi wanta dubbadhutu na dhibe jechuudha. Reeffa ishillee maatiin jechuudha waggaa 14 guutuu otoo ijaan hin argin maatiin taa turani. Har'a erga jiraa ishii dhabne reeffa ishii arganna baqa reeffa ishii nu galu gizee jedhanittis immoo nama shaniitu reeffi isaa ammatti galuudhaaf maatiin kan boo'aa jirantu jiru. Kanaaf iyyuu ergan takka malee isinii galuutii hin danda'u jedhaniin jechuudha. Mucayyoon kun gara biyyaayyuu galuu baatte achumatti iyyuu awwaalamuu dandeessu jechuudha akka amantaa musliimatti jechuudha. Maaliif maatiin mucayyoo kiristaana waan ta'aniif in awwaalchisan jechuudha bataskaanatti geessanii to'i. Kanaaf jechuudha adaraa keessan mucayyoo kanaaf sagaleellee ta'aafiidha isiniin jedha. Reeffumti ishillee gara biyyaa akka galu akkasuma immoo jechuudha mucayyoo kanarratti dhugumaan jechuudha qoricha nyaachistee mucayyoo kana akka kana goote yoo ta'e seeratti dhiyaattee adabamuutii qabdi isiniin jedha. Namni lubbuu nama lamaa miti kanuma nama tokkoyyuu maaliif baasa abbaa mana yookiin immoo mucayyoo walirratti jaalatan nama biyya ishiiti waan ta'eef iyyuu mucayyoo jaalattellee mucaallee akkaataa ittiin jechuudha jarri kun gargar ba'anillee wantuma itti fakkaatellee qindeessuu qabdi malee akka kanatti lubbuu dubartii borutti mee maaltu nurra gaa wayyoo borutti mee namuma akkanaa jechuudha. Dhugaa rabbii arrabuma jabaayyuu akkamitti itti dubbatu ana kan na dhibeessa jechuudha. Ani akka naannoo keenyatti dubartii jechuudha dubartii akkasitti garaatti baattu dubartii ulfa jalaa jechuudha. Makiinaa keessatti yoo itti dhufan jalaa ka'u karaatti illee yoo itti dhufan jechuudha. Inde barsu jechuudha maddiitti jalaa goranii gabaasattillee akkasanitti jechuudha anan ilaala kananan harigaa guddadhe malee ani qoricha dubartii ulfa guutuudha kennanii dubartii da'umsatti deemtu in ajjeesu jedhee to'i guyyaa tokko yaadu jechuudha. Kana rabbumti nurraa dabarsu siniin jedha dhugaa rabbi waanuma gaarii waanuma tokko wanti nuti dhageenyu guyyaarra gara guyyaatti homtuuyyuu hin jiru jechuudha. Waanuma tabalaashaa waanuma baqa dhalootumti duubaan dhufaniyyuu waan nurraa baratan hin beekan jechuudha. Waanuma ammeenya waanuma walajjeesuu guyyaa guyyaadhaan kanuma nurraa baratu. Abaarsa kana rabbiin nurraa haa kaasu siniin jedha. Obboloota koo baay'ee tokko na gaddisiisee dhugaa waan dubbadhullee na wallaalee siniin jedha. Akkasuma immoo jechuudhaan namoonni jechuudha. Biyya namaa keessatti adaraa keessan ijoollee dhugaa rabbii gaa'ela dhaabattanii isa jechuudha nama mucayyoon kun Wallagga gara Jimmaa gara Arsii maal kana biyya namaa keessatti isa jechuudha ulfaa'anii da'uun haadha ofii bira yoo jiraatanii biyyuma ofii keessatti amma akka ulfaatu da'umsi baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Adaraa keessan jechuudha gaa'ela biyya namaa keessatti hin dhaabatina gaa'ela barbaaddu taanaan galaatoo biyya keessan keessatti eerumaa todda'a obboloota koo hojii dhabbaatan miti hojii keessan bichaa hojjedha. Amma mucayyoon kun jechuudha. Otuma deessa waan baay'eetu ishee rakkisa garuu haa ta'uyyuu malee laal dursitee jechuudha lammiin namaaf hin tolu mucayyoon kun garuu Jimmas miti jechuudha bakka ishiin bakka buutu maaliif kutaa kam keessa iyyuu inuma jira jechuudha namni nama miidhu. Kanaaf adaraa keessanii biyyoota biraa keessatti bakka biyya namaa keessatti baatanii biyyi namaa gaarummaa hin qabu waan ta'eef dhalallee biyya namaa keessatti fiduu gaa'ela bultii biyya namaa keessatti dhaabachuun obboloota koo wanti fedha maatii keessaniitiin ala isin miidhuutii danda'a. Adaraa keessan isiniin jedha gaa'ela hin dhaabatina biyya namaa keessatti nagaan baana gangala yommuu nama jaalattanillee gara biyya keessanitti deebi'aa ta'u walii wajjin amma hojjetadhaa ta'u bultii keessan dhaabadhaadha isiniin jedha. Namoota irraas immoo baay'isaa of eegadha namootaafis of eegaa isiniin jedha. Bara kana keessatti namootumatu wal fixa maaliif hundumtiyyuu irree mataasaa jiraata garuu namni maaliif akka wal jibbu anaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Inni sunis hojii jiraata ofiisaatiif hojjetatee of jiraachisa malee namni mana namaatti galee
bakka jireenyumti walii namaayyuu maaliif akka namatti ulfaate ana naaf hin galu isiniin jedha obboloota koo baay'ee tokko na gaddisiisee isiniin jedha yaani dogoggoraa yoo jiraate na of kalchaa isiniin jecha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha hedduu isin jaalladha turtii bareeda isiniif haa ta'u. Dhimma daadaa kiyya wal qabatee viidiyoo lammaffaa isin waraabuuf dhufeen jira amma dandeessan sheerii naaf godha warri na cina dhaabbattanii viidiyoo kiyya kaleessa sheer naa gochaa turtan lammatammoo sagalee kan naa taatan guddaan isin galateeffadha jechuudha. Mucayyoon duute kun kan hunda keenyaati jechuudha kan keenya qofaa miti aanaa fi aadaa kiyya taatus maatii kiyya taatus isiniifis mucaa keessan jechuudha. እና ገልገለ ሙባረክ በራሴኑ ፊያሌን ቱሪስኒ ገሌ ሙባረክ ስዋንኒ ናንቸሬ ሬፈሻንቱ ጅራ ከናፍዩ ቆባቲ ቶኮ ኬሳ አደባሴ ገልቹ እንደንደው እንዱ እያጅራ ዋንቴፍ ወልቲ ቀበሜዳ ከንኒ ገሉን ገለቴ ኤሲ ወጭቶ ዋለሙ ተይስለቹ ከንኒ ናንቸሬ እኒ ለመታሞ ሀርከ ነማ ዳንዱ ተዳ ከኒ ኑንጀና መጀቹ ጋሩማ ማተኮፍ ቆቦፍ ያለ ጅራ qoricha nyaateeti kan isheen duuteedha lammatammoo mucayyoon kun ulfadha da'uu kan keessadha isinii galee ulfa ji'a sagalii jechuun akka doktariin jedhetti